Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa sadaasa 23 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad hoogganoonni fi loltoonni Wahaat sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennatan daangaa yeroo kennanii jiran hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo humnoota federaalaa fuula dura tarkaanfachuudhaan danqinee jirra jedhan gabaasa oduu booda qabnu keessaati. Hidhaa haleellaaf seerawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan badhaafamanii jiru. Kanneeniif gabaasaalee kabiroo dhiyeessinuuf hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa. Kabaroota olan soora ala fayyadamtuu sanitti. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed akka bulchootii TPLF sa'aatii 72 keessatti harka kennatan ibsa kalee baaseen gaafate. Waraanii Maqalee marsee bulchoota qaqqabaa jedhe akka jiraattoti Maqalee illeen waraana mootummaa federaalaa qarqaaraniitiin bulchoota mootummaa ganan jedhe uf keessa baasanii seeratti dhiyeessan gaafannaa jedhe. Itti gaafatamaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraani isaa humni waraana mootummaa federaalaa dhiyaachaa dhufu socho'uu dhoowweetiin gam kibbaalleen inchi tokkoyyuu hin cochoonee jedheetiin Rooyitersitti. Gamkaaniin ammoo akka qorattuun mirgi namaa Leeyitaa Baadar jettetti jiraattota magaala tokkotti xiyyeeffachuun walitti qabanii adabuu taatii jette. Gorsituun nagaa biyyoolessa Ameerikaa ta duriitii fi tokkummaa mootummoota ambaasaadaree Ameerikaa ka durii Suuzan Raayis illeen sunin wanjal waraanaatiitti. Gamkaaniin ammoo akka tokkummaan mootummoota jedhetti Tigraay keessaa namkuma hurnyi hedduutti baqatee Suudanii gale oduun duubatti deebin. UNICEF tokkummaa mootummoota takka dameen qarqaarsi ijoollee jettetti Tigraayitti namkuma hedduutti Suudanitti baqate. Gabaas kan daayirektarii UNICEF Henrietta Fooretti guyyaa saniin dura baase. Lol Tigraay kanaan namkum 30 caalutti Suudanitti baqate. Keessa ijoolleen 12,000 ta'anii agi tokko maatiin gargar ba'anii kaambii baqa keessa jiranii jireenya jajjaba keessa jiranii jedha gabaasii UNICEF. Jiroonni ijoolleen keessa jiran balaa guddaa qaba ammallee 200 caalanitti dhiyootti baqachuufa danda'a jedha gabaasii guyyaa sadiin dura bahe kunin. Tigraay keessatti akka UNICEF jedhetti odeeffannoo argachuun dhibu waan taateef bilbililleen citeetiin ijoolleen miliyoon 2,300 kunin achum Tigraay keessatti rakkin keessa jiran. Rakkoo tanaan durattuu ijoollee 54 ta'anitti kaambii baqa keessa jira akka gabaas kanaatti. Akka baqattootaa fi ijoolleen keessa jiran UNICEF fi yaaddoo guddaa. UNICEF akka rakkoon tun qabbanoofteetiin namni qarqaarsa argatu gaafate. Dhaabbileen uummataatiif addunyaa mirga namaatiif hojjetanii akka lolii Tigraay keessatti itti jiran qabbanaa'uu fi uummatallee nagaa isaanii Tigraayitti eeganiif gaafatan. Tigraayitti akka dhaabboleen jedhanitti namkum 600 qarqaarsi nyaata barbaada. Nam miliyoon tokko caalutti sagantaa horiin nam qarqaaran seeftii neeti jal jira naannoo sunitti duriyyuu baqataa 100 caalutti naannoo gargaraatti itti dhufe kee jiraa jedhu Eden Gerramoo tanirra nam dubbifte jalanneen nutti. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi yaaddessaa ta'an ajjeechaan eenyummaa irratti hundaa'e barbadaa'uun qabeenyaa godaansi kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti irra deddeebi'ennaa uumamuun ni mul'ata. Kunis uummanni jiraachuu, socho'uu fi qabeenyaa horachuu fi mirga qabu kan dhibanii fi walumaa gala nageenya uummataa balaarra kabuusudhaa jedha ibsi ba'e. Kana irratti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 kan hawaannisaa rakkoo akka ture lafa kaa'eera. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa gaddisiisaa fi daafoonsaa miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu akka malu kan ibsame yoo ta'u, jaarmeeyota salgan ibsa kana baasan keessaa tokko kan ta'e jaarmeeyaa mirga dhala namaa Itiyoophiyaaf daayirektara akka ta'an obbo Masuud Gabayyoo akka jedhanitti በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ በህወሓትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል የተፈጠረው ግጭት በጦር መሳሪያ የታገዘ የኃይል እርምጃ መሆኑ keessumaa kaaba Itiyoophiyaatti mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi uumame meeshaa waraanaan kan deeggarame tarkaanfii humnaa ta'uun yookaan immoo wal waraansatti seenuun keessumaa qaama hawaasaa akka ta'an dubartoota ijoolleef maanguddoota kanneen dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamu jedhame irratti miidhaan irraan ga'uu guddaadha jedhamee waan yaadamuuf kunis muuxannoo iddoo adda addaarraa akka baratame waan ta'eef badii deebisuun hin danda'amne waan dhaqqabsiisuuf jecha gam lameen mariin rakkoo isaanii akka furatan ta'uu baannaanis
miidhaan dhaqqabu haga danda'ametti gadaanaa akka ta'uu qabaa jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa namoota 600,000 kanneen deeggarsa nyaataa eeggatanii fi kanneen miliyoona 1tti dhiyaatan deeggarsa seeftineetii eeggataa akkasumas immoo baqattoonni 100,000 Tigraay keessa buufatanii akka jiran ibsameera. Kana irratti sochiin geejibaa dhabamuun carraa quunnamtii jiran cufamuun hojii gargaarsaa danquunsaa ibsameera. Yaada akka furmaataatti dhiyaateenis walitti bu'iinsi kun nagaaf nageenya hawaasaa irratti rakkoo hordofsiisu hubachuun malatti dafee dhaabbatu akka barbaadamu jaarmeeyonni salgan kun gaafataniiru. Yeroo walitti bu'iinsaa fi labsii yeroo hatattamaa siviilota yookaan uummata nagaa ilaalchi addaa akka kennamuufii qabu hubachiisee jira. Gamkaaniin ammoo lafa waraanii Itoophiyaa bilis baasii jedhan magaalaa Alamaataatii fi baadiyyaasii keessatti bulchiinsi haaraa yayyabameetiin hojii jiraa jedhan. Bulchiinsi haaraa kun naga lafaa eegeetiin tajaajila badallee deebisa hojii jalqabaa jedhanii eeguu jiranii jedhu. Silamuun Qalamuu nama Alamaataa baqadheetiin qobboo galee jedhu. Achi keessaa akka inni dubbatetti guyyaa dheengaddaatii jalqabaniitiin magaalaa fi baadiyyaa Allamaataa keessatti mati ganda 15 marii taa'eetiin nama bulchuuf filateetiin hojii jiran. Kan irratti yaada nam dhibii argachuu hin dandeenye jedha. Bulchiinsi haaraa yeroo yayyaban kunin geejjiba baankii fi hojii cittallee hojii jidduu dhaabattellee guyyaa xiqqaan duratti hojii jalqabsiisee jedhee jedha. Masfeen Arraagee oduu achi ergeen. Biyya Afrikaa gama dhihaa Burkiina Faasootti sodaa lafaatiif jedhaniitiin kalee silaa ummati kuma hedduu baay'eetiin kaardii filannoo bulchooti isaa filatu filannoo tanirraa oolu akka bulchooti jedhanitti. Biyyi tun silaa pirezidaantii fi bulchoota hedduu filachuuf qophoofte. Sodaa milishoota islaamummaatiif jedhanii filannoo kalee namni kuma hedduu hanqatee jedhu. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Joo Baayiden namni pirezidaantummaa Ameerikaatiif filamee labsanii fi kaabinee filachuu jira. Boori abbaa filate biyyatti himuun ol jedhanii eeguu jiran ministeera Jaalaatii fi ittaanaa ministeera kanaa kaduri Antony Blinken filachuun ol jedhan. Blinkeniin kun Baayideniin duru guddoo waliin hojjechaa ba'e. Bara Baayiden ittaanaa pirezidaant Obaamaa ture hojjetetti damee nagaa biyyoolessaa keessatti itti gaafatamummaan hojii jabduu hojjechaa ba'e. Nama kaabinee filachuun oolan jedhan keessaa tokko Linda Thomas Greenfield durii Ameerikaatti itti aantuu ministeera haajaa alaa Afrikaatti isin ammoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaddara Ameerikaa ta'uun oolti jedhaniitiin eeguutti jiran. Jake Sullivan illeen itti gaafatamaa gorsaa nagaa biyyoolessaa ta'uun ool jedhaniitiin herregan. Baayiden pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uuf kaabinee filachuu jira. Ammajii 20 irratti ammoo kakateetiin hojii jalqabuuf kurfoo jira. Taatullee pirezidaantii Tiraamp Baayiden filannoo yaayyuu mo'atee jedhee gammaa hin mirkaneessineef ergaa kalee Tiwiiterii irratti barreesseen filannoo dharaa akka malee hedduu jira jedhetti arguuf yaatanii jedheetiin barreesse. Paartii isaa Rippaabilikaaniin ammoo akka dansaa falmadha jedhee Tiwiiterii irratti barreesse. Taatullee wanni inni mana murtiitti himate hedduun bu'aa dhabuu jirti. Filannoon seera malee deemteetiin jedheetiin waan 34 himate. Agi tokko jarumsaatti mana murtii geeffachuu dhiise. Agi tokko ammoo mana murtiitti irraa fudhachuu dide. Qorsii koronaaf jedhaniitiin dhaabii farmaasii addunyaa AstraZeneca hojjechuu jirulleen akka jarii jedhetti harka 90 nam fayyisuu akka danda'u abdiin mul'achuu jirti. Dhaabii farmaasii kunin waan hojjete nam biyyi Englaandii fi Biraazil irratti ilaaleetiin akkasiin abdii qabdu agarsiisa. Adoo hospitaal dhaqanii wallaanaminu qorsi kunin nam hedduu fayyisuu danda'a jedhaniitiin hojjechuu jiran. Akka inni nam fayyisullee nam irratti qoratan irratti yaayyuu mirkaneessan. AstraZenecaan kunin dhaaba farmaasii Englaandiiti. Marsa qaraatiin qorsi kunin harka 90 abdii qaba nam fayyisuu danda'a jedha. Kan marsa lammeessootiif hojjechuu jiranilleen amma sadarkaa dansaarra jira harka 70 nam fayyisuu danda'a jedhanii abdii qaban. Ammallee waan cufur deebinee qorachuu jirraa jedha AstraZenecaan yoo addunyaatti oduu tan himu. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duula mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti geggeessaa jiruuf duula seera kabachiisuu jechuun waame boqonnaa sadaffaatti ce'uusaa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Duulli dhumaaf boqonnaa sadaffaa magaalaa Maqalee to'annoo jala oolchuuf waan ta'eef qaamoleen Ewwahaat sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennan waamicha dhiyeessanii jiru. Lammiilee naannoo bilisa bahan keessa jiran deebisanii ijaaruuf lammiiwwan biyyattii hunduu akka tumsanis gaafataniiru. Muktaar Jamaaltu gabaase. Duulli seera kabachiisuu jedheetiin mootummaan Itoophiyaa waamu Tigraay irratti taasifamaatiin jiru onkololeessa 24 bara 2013 eegalame har'a guyyaa 20 xumureetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed duulli kun marsaa lama xumuree marsaa sadaffaa fi kan dhumaa irra gaheetiin jira jedhanii jiru. Abiy Ahmed ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti duulli marsaa jalqabaa raayyaa ittisa biyyaa haleellaan irratti dhaqqabeetiin jira jedhan deebisanii ijaaruu fi caasaa qunnamtii addaan cite wal qunnamsiisuun garee adda bilisa baasaa ummata Tigraay ganiinsa biyyaa raawwate
qabateetiin jira jedhan seeratti dhiheessuudhaaf kan kaayyeeffate ture jedhan. Duula marsaa lammaffaatiin garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay juuntaa jedhaniitiin waamaniin meeshaalee waraanaa saamaman deebisiisuu fi kaampiilee to'annaa jala oolan gadhiisisuudhaan naannolee inni qabateetiin ture to'achuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka ture dubbatan. Duulli marsaa lammaffaa duula ummata balaa hedduurraa baraaree fi mooraa daangaa humna adda bilisa baasaa ummata Tigraay illee gama Maqaleetitti kan dhiphise jedhan Abiyyi Ahmed. Adeemsa kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo kan argataatiin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaa jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiin waamaniin isaan hidhachiifamaatiin turanillee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiyyi Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiyyi Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa sadaffaa fi inni dhumaa Maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan. Duulli kun haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaallee kan barbaadu akka ta'e dubbatan. Adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaaf dhaamsota 3 dabarsuu isaallee beeksisan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiyyi Ahmed. Dhaamsi jalqabaa jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taasisaniif illee gaafatan. Gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa ba'uu hin qabu jechuunis dhaaman Abiyyi Ahmed. Dhaamsinni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachiisuu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaatii yeroo ibsi kun baherraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiyeessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amanaati. Isinis yeroo ibsi kun baherraa kaaseetiin sa'aatii 72 itti aanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kana itti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiyyi Ahmed dhumaatii uummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiyeessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitiin bakka garagaraatitti bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiin jirra jedhanii jiru. Yeroo gama raawwii karoora kanaatitti gallu akka harki nu hanqateetiin hin rakkanne akka harka namaallee hin laalle lammiin hunduu gumaacha gama isaa bahachuu qaba jedhan. Nuti Itoophiyaanonni aadaa wal gargaaruu jabaa qabna waan ta'eef harka biyyoota alaa kan eenyu tuyyuu osoo hin eegin lammiilee keenya nutumti deebisneetiin hundeessuu qabna jedhanii jiru. Adeemsuma kanatti sochiilee mootummaa fi qaamolee hawaasaa garagaraati eegalame kanallee akka makamtan jechuudhaan waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Dhimma muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed harka kennaa jedhanii garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif waamicha dhiyeessaniin wal qabatee deebii gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay argachuudhaaf sababa bilbilaa fi intarneetiin hin hojjanneef itti milkaa'uu hin dandeenye argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin torban tokko oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laayitiitaa Baadar ergaa Tiwiitarii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Suuzan Raayis ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin yakka waraanaatii jedhan. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Hidhaa haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii ogummaa isaanii hojjetan galateeffachuuf kamisa darbe kana guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangilaadesh, Naayijeeriyaa fi Raashaarraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaareet Soraa dhiyeessa.
Hiriir mormii namatti himammoo lolaaf jeequmsi jettimoo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti himammoo gaazexeessoti barumfaa waa argan akbar kan hojiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte takka argineetu hin beennuu jettu. Courtney Radish koree mirga gaazexeessitoota CPJ keessa. On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment. Rakkoo doorsiisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe. Hojii isaanii keessa seenanii rakkisan. Achiin hin hidhan, hin ijjeesanillee. Sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti. Dhukkubii balaa, jireenyi qaala'e, siyaasaan ammaatti. Tan cufaa nama akka dansaa namatti himuuf fedhan jette. CPJ'n koree mirga gaazexeessitoota bara kana Bangladesh, Iran, Nigeria fi Raashiyaa keessaa gaazexeessota rakkuma akkana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjetti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Nigeriyaatti gaazexeessaa Premier Times jedhan nama waliin yayyabe. Ganna kan qofa marroo lam qaban. Finni keenna kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhan. We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism a very difficult and nervous experience. Seer hojii nu dhowwanii dubbiin nu jabeessan 28tti jira. Seeruma akkana kanatti laf guutse ayyuu. Seera babbaddicha akkana kanaan gaazexeessoti akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedhu. Banglaadeshitti ammoo seera miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti laf guute dhibi ta'utti jira. Saahiduul Alaam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilee bu'uu jiraa jedha. We were under military rule at one point. That's when I had a loaded gun pointed at my head. When Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenne. Gaaf tokko qawwee mataatti na qaban. Demokiraasii arganni jennee qiliixamnee adoo gammannu waan dhibi afaan buunee jedha. Sodaan bulse hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuun dhiba. Muhammed Masaad nam dhaabbileef waba barreessu. Jireenyi qaalaa barreessa. Horii uummata kabad namatti hiriir mormiilleen babarreessa. Isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra cufsiisan. Hojii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayya keessa hidhagan nafuritti muran. We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing. Bara rakkoo bara maharticha akkana kanatti nama akka Muhammad faatti hirkatan. Inni uummata Iraanii fi uummata addunyaallee fin hojjeta. Hojii isa tanaaf akka kanaan himatanii balleessatti muruuni jireenyi gaazexeessitootaatii fi miidiyaan uumaan keessa akka jiru mirkaneessaa jedhe. Courtney'n gaazexeessituu Raashiyaa Svetlana Prokoyeva biyyi nagaa dhowwu jechuun maan jechuu jettee barreessiti. Akkan jette waan barreessitee fi adoolessa keessa immoo balleessatti muran. Sunii jettee hin dhabne waan jiran malee addunyumatti himuu jirti. Да, журналисты в России сталкиваются с давлением. What we do is normal and should exist in a normal society. But Gumnamii hojjetu hojjenna. Kombiitii kee jirtu dubbannallee yoo ammoo ogummaa tana lakkifne biiteen uummata keenya lakkifneetiin waan cufa lakkifne duuba deebi'uuf jirraa jette. Yoo gaazexeessitooti dhugaa jirtu dubbachuuf akka rakkatan kana nama daba namaaf falmu warra seera addunyaatiin nam qarqaara akka Amal Clooneyfaatti hirkatanii jette Courtney'n CPJ keessa. The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes. Amal Clooney fi Gwen Ifill mirga hojii isaaniitiif jedhaniitiin baran galateeffatan. Jar galateeffachuun ammoo uummataa fi gaazexeessitootallee ulfinna kenniti. Nu walii faayaa jette. Bara gaazexeessitooti hojii hojjetanii dhugaa jirtu dubbachuuf dhowwuu jiranii rakkisuu jiran kanatti kana keessa amma nama qarqaaruu baannaani yoom wal qarqaararree jette Jessica Jarrett oduun argiten. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Ameerikaaf uummata ishee. Aadaa Ameerikaa baay'een barataminiin waggaa waggaatti innaa ayyaana guyyaa galataa handaaqqoon Turkii jedhamtu tokko pirezidaantii Ameerikaa aangoorra jiruun akka hin qalamne dhiifamni godhamuufiidhaan irbaata maatii ta'uurraa oolti. Aadaa pirezidaantummaa waggaa waggaatti ta'u kun seenaa dheeraa qabaa jedha gabaasii Laakooppoo Ruuzii. Irbaata ayyaana guyyaa galataa irratti handaaqqoon Turkii Ameerikaa kaabaa keessatti kan beekamu yoo ta'u jalqaba koloneeffattoota duraaniitiin nyaataaf dhiyaate. Aadaan handaaqqoo Turkii jedhamtuuf dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabame. Aadaan Tarkiif dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabe. Dhiifamni handaaqqoo Tarkiif ta'e ni jalqabaa pirezidaant Abiraam Liinkaniin yoo ta'u ilmi isaanii Tarkii pirezidaantiif kenname akka hin nyaanne innaa gaafatetti. Garuu hanga yeroo jabanaatti aadaa hin turre. Pirezidaanti Joon F. Kennedy
Roonaald Reeganiif Riichaard Niiksan qofaatu yeroodhaa gara yerootti Tarkiif dhiifama gochaa turan. Ayyaanni kun ayyaana waggaa ta'ee kabajamuu kan jalqabe bara 1989 innaa bulchiinsa pirezidaanti George H.W. Bush ture. After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who will begin making their irreplaceable contribution. Walumaa galatti turkiin tokkichi kun turkiiwwan miliyoona 45 kanneen ayyaana guyyaa galataa qalmaaf dhiyaatan bakka bu'a. Kanaaf yaa turkii yaaddayin nutas kan dhufneef siif jenneeti. Handaaqqoo tarkii qalmarraa oolu filachuun baatilee hedduu kan fudhatu yoo ta'u adeemsi isaas federeeshinii tarkii biyyoolessaan geggeeffama. Dhumarratti lamatu filatamaa. Sirni tokko Waayit Haawus keessatti kan geggeeffamu yoo ta'u kabroon immoo ol kaa'ama. Maqaan handaaqqoo tarkii sanaaf moggaafamu ijoollee barattoota sadarkaa duraatiin filatama. Sirni kun pirezidaantota hedduudhaaf akka bashannananiif carraa hanga tokko kennaaf. Time flies, even if turkeys don't. Yeroon ni barrisa, turkiin garuu hin barristu. You think it's funny too, don't you? Kibxata guyyaa ayyaana galataa dura jiru handaaqqoon tarkii kun gara hoteela W Hotel jedhamuuf magaalaa Waashingtan DC'tti argamutti geessamu. Kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kennameefii nyaatanii guutuu manaa irratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara Waayit Haawusitti geessamu. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp handaaqqoo tarkii maqaa Batar jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan. Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon. Batar carraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera. Sirna sana booda handaaqqoon tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Inistituutii Virjiiniyaa kan Pooliiteeknik jedhamu keessatti dabarsu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manneen barnootaa irra deebi'anii banuuf tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha ministeerri barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii dhiyeessuuf waadaa galullee akka yaadame guutuu dhabuun manneen barumsaa banuuf haala baruuf barsiisuu irratti danqaa uumuusaa biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa, Somaaleef uummattoota kibbaa beeksisan. Ministeerri barnootaa gama isaatiin dhimma kanarratti ammaaf deebiin kennine ta'uusaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Weerara vaayirasii koronaa COVID-19 walqabateetiniin ji'a bitooteessaa keessa kan cufameetiniin ture. Sirni baruuf barsiisuu manneen barnootaa akka irra deebi'eetiniin banamuuf jecha ministeerri barnootaa, ministeera fayyaatii fi Inistituutii fayyaa hawaasaa waliin ta'uudhaan qorannaaleedhaa fi faloota garaagaraa kaa'aatiniin tureetiniin jira. Faloota kaa'aman keessaa barattoonni manneen barnootaatti uffata afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskii uffataniitiniin akka baratan isa kanaafillee ministeerri barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kanneen guutuu biyyaatitti argamaniif akka uffata afaanii funyaanii kana dhiheessu kallattiin falaa taa'eetiniin ture. Adeemsa kallattii falaa kanaan uffanni afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskiin yeroodhaan dhaqqabuu dhabuun manneen barnootaa qixaan wal duuka akka hin banamneefis danqaa nutti ta'eetiniin jira jedhu. Biirooleen barnootaa naannoo Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Somaalee VOA'n dubbise. Barattoota miiliyoona 11tti dhihaatan barumsaaf qopheessuu kan dubbatu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin ministeerri barnootaa nuuf dhiheessuudhaaf karoorfate keessaa 10% kan hin caalletu harka nu ga'ee jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa. Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaati feesmaaskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Biyya alaatti yeroo baay'ee kan galu amma garuu warshaaleen biyya keessaa garanatti hojii isaanii xiyyeeffatanii fuuloo qopheessuu irratti oomishuu irratti waadaa galamee jira. Ministeerri barnootaas kan irratti hundaa'uudhaan baay'ina barataa keenyaatti fuuloo miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Isa kana keessa amma yoonatti kan nu dhiyaate miliyoona 2.1dha. Isa kanas immoo manneen barnootaa warra jalqabanii jiran kutaa 8-12ffaadhaa fi akka jalqabanitti hin goone isaaniif raabsine. Karoora ministeerri barnootaa baaseetiniin ture manneen barnootaa biyyattii onkololeessa 9tti barattoota akka simatan kaahameetiniin kan ture yoo ta'u ibsa
jalqaba ji'a onkololeessaa irratti baaseetiniin jedhan ministeerri barnootaa manneen barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii hin guuttatin onkololeessa 9 barattoota akka hin simanne akeekkachiiseetiniin ture. Akeekkachiisuma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroo yeroo silaa manneen barnootaa bananiitiniin barattoota itti simatan hanga hin murtoofneef kan dheeressan yoo ta'u barattoota qormaataaf qophaa'an kanneen kutaa 8 fi kutaa 12 qofa barsiisuutti argamu. Naannoon uummattoota kibbaa karoorri maaskii yookaan ammoo uffata afaanii funyaanii gama ministeera barnootaati dhihaata jedhameetiniin eegame waan hin guutaminiif faloota gama naannichaatiin lafa kaa'aman hojiirra oolchineetiniin jirra jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Darrasa Geessaanoo. ከትምህርት ሚኒስቴር ማግኘት የሚገባን ማስክ 8.4 ሚሊዮን የሚጠጋ ማስክ ነበር። በእኛ እቅድ መሰረት ማስኪን ዮካን ኡፈኒ አፋኒ ፉኛኒ ሚኒስቴር በርኖታ ኢራ አርገቹ ቀብነ ጀኔ ከሮርፈኔ ሚሊዮና 8.4 ture garuu kan hanga ammaa nuuf dhihaate miiliyoona 1.6 qofa rakkoo akka biyyaatitti dhaqqabee jiru walqabateetiniin waan nuuf dhaqqabaatiniin hin jirreef jennee dhaabbilee teeknikaa fi ogummaa fi kanneen biroo maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii oomishuu danda'an hirmaachisnee manneen barnootaaf akka dhiheessan taasisuun maatiin barattootallee ijoollee isaatiif akka dhiheessu yeroon dhaqqabuu dhabuu ministeera barnootaa akka hubanneen itti galleetiniin jirra. Maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii miiliyoona 1.6 yeroodhaan nu dhaqqabe sanis kanneen dursa barumsa eegalan barattoota kutaa 8 fi 12tiif dhiheessine jedhan. Barattoota gama manneen barnootaatti simachuu tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuu fi dhimmoota kanniiniin wal qabatu sadarkaadhaan koreen dhaabbateetiniin hojjetaatiniin jiraachuu kan ibsu biiroon barnootaa naannoo Somaalee sababa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin wal gahuu dhabuutiin manneen barnootaa hin banaminillee jiraachuu dubbata. Kanneen harka isaanii ga'eef barumsa eegaluu isaaniillee ibsaniitiniin jiru. Biiroo barnootaa naannichaatti daayireektarri fooyya'insa sagantaa manneen barnootaa obbo Hasan Abdii. Barattoota miliyoona takkaa fi tuqaa takka 775 akkana qaba. Feesmaskii yeroo baay'ifnu barataan tokko feesmaskii 2 waan qabuuf argachuu waan qabuuf akka tootaalitti waliigala naannoo Soomalee gaafa laallu miliyoona 2 tuqaa 3 fi 500 kana argachuu qaban. Kanarratti lammaa kan hunga'e miliyoona takkaa fi 820 700 fi 36 illaa ammaa kan hunga'e manneen barnootaa naannoo kanaas akka banaman abdii guddaa qabna. Banamanis jiran baay'ina irratti naannoo waradaa 7 waan hin taaneef malee hangi kan banamanii jiran baay'ina irratti. Godina Dolloo jedhaman sadarkaa isaanii macarashaa irratti turan saniif illaa ammaa feesmaskii waan arganneef manneen barnootaa hin banamin akka waliigalaatti waradaan 7 guutuu waliigala hin banamne. Kana darbee immoo toora tokko keessa kan hin banamne ni jira. Isaan kana keessa warra disinfekshinii hin goone illaa ammaa kan biiroo fayyaa wajjin wal ta'anii illaa ammaa godhu jiran. Isaan kana fa'aa amma kan hin banamne malee amma kaan baay'ina banamanii jiran. Ministeerri barnootaa walakkeessa ji'a fulbaanaa irratti murtee dabarseetiniin tureen manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaa cufamaniitiniin turan irra deebi'aniitiniin banuudhaaf sagantaa jalqabaa onkololeessa 9 sagantaa marsaa lammaffaa ammoo magaalota naannolee fi godinaalee keessatti manneen barnootaa argaman hanga onkololeessa 16tti akka banamanii fi sagantaa marsaa 3ffaa irratti manneen barnootaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman hanga onkololeessa 30 bara 2013tti akka banaman karoorfateetiniin kan murteesse ta'ullee akka karoorfatetti milkoofne dhimmoota kanniiniin walqabatee deebii akka nuu kennaniif irra deddeebiidhaan ministeera barnootaatiif gaafii dhiyeessinullee itti milkaa'uu hin dandeenye dhumarratti kan arganne dubbi himtuun ministeerichaa aadde Haragawa Maammoo akka jedhanitti dhimma kanarratti ammaaf kan deebii hin kenninee fi gaafa deebiin qophaa'eetiniin jedhe kan ibsan akka ta'es raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.
Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.